Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Arraantana mallasaan abaaraa takka nama du'ee hin abaaranii mallasaan abaara. Bara mallasaan biyya bulchaa turte. Bara mallasaan biyya bulchaa turte. Daabboo afur qarshii takkaan binna. Bara abbichuun biyya bulchaa jiru daabboo tokko qarshii 10 binna. Bara mallasaan biyya bulchaa turte. Bara mallasaan mataa maraadhaa biyya bulchaa turte. Shaayii tokko sumnii anunna. Qarshii takka qabaannaan daabboo sadiif shaayii tokkoon mana barumsaa barannee galla. Bara abbichuu garuu shaayii tokko qarshii 7 binna. Jiruu badhaadhinaa jijjiirama jara gidduu jiru abbichuu. Bara abbichuun bara mallasaan biyya bulchu soogidda sumniin binne 7 takka nyaanna. Dinagdee gadi kuffiste. Bara abbichuu keenya kiiloo 25 binne. Bara mallasaan biyya bulchu godaantonni biyya namaa keessa 7 takka ta'an. Bara abbichuun biyya bulchu ammoo ajjeefamanii lafa irraa harkifaman. Bara mallasaan biyya bulchu kiisiidhaan ba'anii shanxalaan galan. Bara abbichuun biyya bulchu ammoo lubbuudhaan ba'anii reefki biyyattii galan. Jijjiirama jara gidduu lamaan jiru. Mallasaan akkasuma godhaa turte. Bara mallasaan biyya bulchu xaafii tokko xaafii kumtaala takka qarshii 700 bitaa ture. Bara abbichuun biyya bulchu xaafii kumtaala takka qarshii 1000 bitaa jira. Akkasitti qotee bulaa keenya gadi kuffisaa jira. Bara mallasaan biyya bulchu buna kiila takka qarshii 2tti gurguraa ture. Bara abbichuun biyya bulchu buna kiila tokko qarshii 70tti gurguraa jira. Bara mallasaan biyya bulchu biddeen takka duudhee 5 bitaa ture sumniidhaan saantima 25. Bara abbichuun biyya bulchu biddeen takka qarshii 12 binnee nyaataa jira goga. Bara mallasaan biyya bulchu zayitii sumniidhaan bittee 7 tokko nyaatta. Bara abbichuun biyya bulchu 600 bittee guyyaa 6 nyaatta. Jijjiirama jara namni gidduu jiru. Baga duute mallas. Nama durdu'e irratti har'an geeraramu mee ilaalaa namuu raajii miti kuni maqaan kee utaanaalii. Nama du'e hin arrabsanii mallasaan dhukkee irraa kaasa. Bara mallasaan biyya bulchu gaazii qarshii takkaan bittee 7 tokko bobeeffatta. Bara abbichuun biyya bulchu gaazii fagootti fuunfatta bittee san dandeessu. Jijjiirama jechuudha. Bara mallasaan biyya bulchu mallas mataa malaaxaa waaqna isa san deebisini eega kuteefuu baga kute. Godaanaan tokko lammiin Itoophiyaa tokko biyya namaatti jedhii mana ilaalama. Abbichuu wajjin badhaadhina ilaala. Mallasaan akkatti qoqqitee nu nyaatte abbichuun keenya jireenya akkasitti nu godhe. Ilal amaam